akkam jirtan akkam oltan akkam bultan ummata tokko yerooni xiqqeessuudhaaf deemtu ummata tokko guuni salphisuudhaaf deemtu ummata tokko yeroo maqaa balleessuudhaaf deemtu gowwaasaati fuulduratti asbaaftu gowwaa ummata kana keessaa maraataa ummata kana keessaati duratti asbaaftee hawaasa agarsiifte waan dhiyeenya kana Oromiyaa keessatti ta'e tokko irraan irra dubbachuu barbaada. Maqaa Oromoodhaa kana yeroo wajjin qabdu toltuunis yoo dalagamte hamtuunis yoo dalagamte waliin qabda gamtaan qabda akka Oromootti qabda. Namni Oromoodhaa tokko yooni saayintistii addunyaadhaa tahee waan haaree uume Beinus beekubaanus maqaa Oromoodhaa waan qabuuf nama Oromoodhaatu waan beekamaa kanaa dalagee waan haarayaan as ba'e guudhaan Oromoon hundi bakka jirtu mataa ol qabattee ittiin boonti. Nama Oromoodhaa jabaatu addunyaa irratti waan akkanaa hojjetee ittiin boonnaa jechuudha. Gaafa namni Oromoodhaa tokko waan salphinaa waan qaaniidhaa waan saba kana gabbuusaa hojjetees bar nama Oromoodhaatu waan akkasii dalagee jedhanii bakka fedhe jiraatus Oromoon dhageesse hundinuu ittiin qaanfatti warri Oromoo jibbu ka dhagee hundinuu ittiin nukkoflaa jechuudha. Kanaafi gowwaa saba keessaa fuulduratti as baasanii garsiisuun saba kana salphisuudha. Mee viidiyoo kana laalleeti as deebi'ee waa dubbadhaa dhageeffadhaa. ይሄንን ተዘጋጅቼበት አልመጣሁም። እሺ ስለዚህ ቅጣት አሉት። እሺ ቃሪያ 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 ሊብላ? አዎ አንድ ነው። አንድ ሙሉን ባይሆንም ግማሽ ያ ችግር የለም እበላለሁ። ኧረ ምን ነበር ማዘጋጀት የነበረብኝ? ምንም ችግር የለም። ግን ከኮሮና አንፃር አይፈሩም? ይሄን አያቃጥሉትም? እታገሳለሁ። ታገሳለሁ። ደስ ይላል። ይሄ እኮ ቅጣት ነው እንጂ ሽልማት መሆን እንደ ሽልማት ነው አሁን እርሶ የሚበሉት። ያው ነው። ይወዱታል? ቃሪያ ይወዳሉ? ቃሪያ እወዳለሁ። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ቅጣትን መቀበል ያው አንዴ እንትን ካሉ በዛ ስታንዳርድ ካልተገኘ መቀበል ያስፈልጋል ማለት ነው። ሰው ቅጣትን አጥፍቶ ቅጣትን ይሸሻል። መሸሽ ጥፋትን ነው። መሸሽ ጥፋትን ነው። ካጠፉ በኋላ ደግሞ ራስን አክሰፕት አከ ቪዲዮ ረትገርተን ታዬ ደንደአዳ ኢንተርቪውዳፍ ደቅ ምጭዮ አማራ በሬቴ ሁጩፈቴ ዱረታው ጅርቴ gowwaata usaa waan beektuuf barbaree qircaa corqaa qopheessiteeti eeydee jechuudha. Akkam bultee obbo Taayyee nagaa akkam jirta ati jeen turtee dhuftee dhibooytee dhuftee kanaafuu si adabuudhaan qabaa jetteen hubadhaa. Namni kun silaa maqaadhaaf beekadhaa aangawaadha. Nama silxaana qabu. nama itti gaafatamummaadhaaniin Oromoo geggeessaa jira jechaadhaa jiru. Hayyee eqabbalaallo qixaatimmaa eqabbalaallo inni yeroo san gowwaadhaa if wallaalee jira. Akkatti miciyyoon uffattee silaalee dhama'ee jira. Kofla miciyyoo kanaas arkee garaan baxalag je'ee jira. Arra isii wajjin isuma dura taa'eetuma isii ilaaluun tunuu isaaf Taayyeedhaaf waan gowwaa ta'eef akka nama jannata seenetti laalaa jira. Yaa Rabbi eessaayin nama akkanaa kana dura taa'ee jiruutiyyaan dubbisuudhaaf carraa harkadhe. Silaa huccuuf irraa yaasiiti qullaas dhaabadhetteeniis Taayyee danda'aadha. Ishi aragaallo jette huccuuf irraa yaasii qullaachi dhaabbataa jechuudha. Silaa hudduudhaa biti as taa'etteeniis Taayyeen ishi jettu hudduudhaa beeta.
jarri nafxanyaadhaa garuu taayyee kana they are taking advantage of him. Gowwaa waan ta'eef uummata Oromoodhaatiin maqaa balleessuudhaaf Oromoodhaan arrabsuudhaaf karaa duratti as baasanii taayyee miidiyaa gubbaadhaa itti taphachaadhaa jiran akka ashaangulliitiidha. Hayyee barbaree itti kennite barbaree corqa nama guddu kana arra adamni kee kana obbo Taayyee adamni kee kana tana nyaachuudha qabdaa jettee itti kennite muciyyoon. Taayyeen ishii malee hin beeku gowwaadha. Waa firraa laaluun beeku. Protokoola ifii eeggachuun beeku. Ishii jeeti butee osoo isin itti kennin qaccee fuudhee hasham indee bar nyaati isin dheessine yoonni kun nyaataa wajjin nyaatanii obbo Taayyee min akka hooti indee min maaqrab ነበረብኝ አይ ምንም አይደለም እታገሳለሁ ታየን namni hoggana sadarkaa sanirra jiru sabaafillee ooluu baatu namni personality isaa protocol isaa eeggachuun dirqama. Namni sammuu qabu namni gowwaan ta'e namni fayyaa qabu daa'imni nu protocol isaa waan isaan malle waan isaan hin malle waan isa fakkaata waan isan fakkaan wanni godhamaa hundinuu bakkatti godhamuun dhaammaltee jira. TV national TV gubbaa teessee ittaaggasaallo namni viidiyoo kana laale hundinuu Oromoon hundinuu akkanaa jedha. Taayyeen oppidiyoo keessa jiraatee maqaa aangoon kun itti kennamee saba guddaa kana maqaa balleessaadhaa jira. Hedduu nama gaddisiisa. Hedduu waan salphinaati. Aangoonni mootummaadhaa abbootiin seeraa dooktaroonni injineroonni poolisiin wataaddarri protokoola mataa ifii qaban internationally protokoola mataa ifii qaban poolisiin uffata uffattu qabdi akkatti namaa wajjiin dubbattu qabdi akkatti nama qabdu qabdi akkatti gaafii nama gaafattu qabdi looyerri yookaan abbaan seeraa hugguu mana seeraa dhaabbatu protokoola huccuu uffatee seenuu jira akkaataa itti dubbatu jira akkaataa itti yaada isaa dhiheeffatu jira. Pirezidaantiin biyyaa yookaan piraayim ministeeriin biyyaa protokoola uffataa jira. Warreen eegee protokoola isaa akkatti uffatu irratti hojjetee uffisuu jira. Waraanni biyyaa waraanni militariin yuunifoormii uffatuu fi protokoola ittiin uffatu hamataa ifii qaba. Aangoota mootummaadhaatii miti barsiisaan elementariidhaa protokoola ittiin uffatu qaba. Tartiiba ittiin uffatu. Qumxaa kaattee high school dhaqxee an barsiisaadhaa jechuu dandeessu. Yookaan kanateeraa jalaa kaayyattee ijoollee high school tanaan barsiisuudhaa dhufee jechuu dandeessu. Kanaafuu protokoola eeggachuun barbaachisaadha. Protokoola eeggachuun uffataa fi dubbiidhaa fi akkatti dubbattu hundaa'uu walitti hammatee dabalata. Protokoola oguu jennu akkaataa itti dubbattu, akkaataa itti uffattu, akkaataa itti deemtu. Abbaan seeraa tokko akka ijoolleen lafaa kaatetti kofoo hundurraan gabbuusee kanateeraa kaayyatee lafarra shorroqaadhaa yooni mana seeraatiin dhaqaa jee mana seeraa dhaqe abbaan seeraa kachi taa'u maal ja'an. Kanaafuu uffata protokoola eeggachuun murteessaadha. Haasawa keessatti garuu irra hamtuudhaa'u. Protokoola haasawaa akka si fakkaattutti haasawuu qabda. Anas gubbaa taa'ee akka ijoollee amata lamatti immoo yooniin dubbii xibaare. Namni maal naan ja'a. Kanaafuu protokoola haasawaa kiyyaa akka umrii tiyyaa akka na fakkaatutti eeggadhee dubbachuudhaan qabaa jechuudha. Taayyee durumaahuu Abiy Ahmad wannicha kana fakkaatutti Oromoodhaan maqaa balleessuudhaaf. Gurbaan kun akka ijoolleetis ni godhata, akka maraataa godhata, gowwummaa hafteen qabu, waan qirqirsanii gartee ijoolleen kofalchitu akkaata guu koflu.
addaan dhohee huguu koflu waan ijoolleen qirqirsitee dur nama wayinfaa akkatti dutuqaniituma utaaleetuma wanti jiru nama akkasii fakkaata. Huguu uffatee deemu akka waan nama fadhii dawee lafaa ka'ee miila minni godhee garaa dhiibee akka dhaabbata. Waan fedhe uffatus. Dubbiin irraan bireetu. Uffanni irraan bireetu. Haasoyni irraan bireetu. Nama kanaa Oromoo keessaa duratti baasuun ummata Oromoodhaa kana akka alagaan tuffattuu fi jabaan Oromoodhaa akka taayyeedhaa kanaa. Kan jabaan Oromoodhaa akka taayyee kanaa laafaa Oromoodhaa maal gaafattanii waan jiru. Akka sammuu warra Oromoon tan keessatti uumamu godhaa jechuudha. Wanni miidiyaa san gubbatti dalagame taayyeen miidiyaa National TV gubbaa taa'ee itti aggasaallee meelaa takka.